Abbasa Obbolami Gulalle, Adasa Adi Amarash Alamu Galatara, Barakura Sagal Shantamija, Godina Shawakaba, Ana Dagamiti, Dalate, Matinsa Dalate, Yumekino Tujuruti, Santuto Chimu Wanturani, Ganharan Gitu Kuratari Demon, Sorsan, Daima Wanturi, Pisan Wajin Baby, Barumsasa, Utatoko Amajata Chumaraki, Patisa Tiro Barat, Utaturba Mukuramati Barati Tumore, Sorsalami, Manabarumsa Keset, Rio Tasavi, Versisuta Sawali, Kolfaf Taban, Akabar Saturele, Hinimama. Artisti Kapsal Sorsalami, Julu Masati, General Kadi Sabaru, Yapansa, Riyawan Turani, Yoruba Giwai Kapso, Romariatan, Walin Dima, Kakefacha Kakukati Sinansa Lipsa. Yurokanati Sorsan, Wai, Maluma, Kapso, General Kadi Savi, Apansa, Okulami, Gulele, Walin Mariatan, Sorsafumo, Iki Vika Kaumsa, Joluma Garasa Kisat. Yeroti sochi warana bilisummaa Oromoo naannoo sana sochii waliin walquunnamsiisuudhaaf barnoota isaa akka xumureen qabsoo waraana bilisummaa Oromootti akka dabalamu taasiseera. Sorsaalamni leenjii waraanaa gahaa erga fudhate booda dirqama akkuma qabsaa'anii waliin qabsoo sochii isaa jalqabe. Qabsoon xiiqii, onnachuu, beela'uu, dheebochuu, hidhamuu waan gaafatu keessatti hunda dhandhamateera. Abame yeroo hidhamutti akka du'ullee itti murtaa'ee sababa hoogganaa tokkoon dhiifama akka godhameefi himama. Yeroo ce'umsaa bara 1984 keessa Sorsaalamii itti gaafatamaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Harargee akka turedha. Adda bilisummaa Oromoo mootummaan ce'umsaa keessaa baanaan Sorsaalamii gara bosonaatti yeroo deebi'u yeroo booda qabamee mana hidhaa galeera. Mana hidhaa keessaa bahee gara Finfinnee dhufee sochii jireenya haaraa yeroo jalqabutti ammas bara 1990 Finfinnee qabamee mana hidhaa keessatti darbatameera. Sorsaalamii mana hidhaa keessattis artistoota bebbeekamoo waliin wal baruuf carraa argateera. Gara artistoota argatee booda artii Oromoo ammoo guddisuudhaaf artistoota amma wala bare kana wajjiniin waan guddaa gumaacheera. Artii keessatti walaloo yeedalloon sirboota baay'ee hojjeteera. Kanneen keessa Dhiirasa Dirribee Gadaa, sirba Khadija Haajii Sambaleetaa fi kanneen waliin hojjechuun ifaaja guddaa hojjeteera. Sorsaalamii diraamoota baay'ee hojii waltajjii koomedii adda addaa hojiirra hojjeteera. Sorsaalamii waldaa ijaaruu keessattis shoora guddaa taphachuun waldaa koomediyaanii Oromiyaa keessatti itti aanaa dura taa'ee otoo tajaajilaa jiru lubbuun isaa du'aan hojjamteetti. Sorsaalamii yeroo dheeraaf abbaa ijoollee 4 fi dhiira 1 dubara 3 yoo ta'u Sorsaalamii qabsoowwan hedduu darbanii fi ammas lubbuun jiran waliin qabsoo hadhooftuu uummata isaaf kaffaleera. Qabsoo artii Oromoo keessatti gumaacha inni raawwatee fi seenaan isaa yaadatu maatiiwwan isaa, haadha manaa isaa fi ijoolleewwan isaa, hiriyyaa fi lammiin isaa jajjabina hawwina. Dhalatee umuriin isaa waggaa 60ffaa isaatti waxabajjii 15/2016 addunyaa kanarraa du'aan godaaneera. Boolla isaa daadhiinaa guutuu 2016. Ammoo warra ilillee fiddan gumaachitaniin maqaa keessa waama. Waldaa Waaqoo, waldaa waaftoo tiyaatira Oromoo, waldaa muuziqeessitootaa yookaan Tsaggaayee Dandanaa, artist Habtaamuu Lamuu, Mister Kumarraa Laggasaa yookaan mana barumsaa Seksistirraa, artist Kumaa Ida'oo Irkoo, artist Tafarii Abbaabuu, artist Urgii Daadhii, artist Daawud Dajanee, Obbo Yaared Gabrasillaasee, Aadde Altaayyee Gabra Mikaa'el, Lu'ul Saggeet Addaamuu, Tagany Addaamuu, Admaasuu Dhiifama, artist Shimallis Abbaabuu fi warreen illee kan jiru akkasuma Paaster Ijjikoo fa'aa dabalatee kanneen immoo maqaa keessa warra waamne dhiifama sin gaafanna. ባጭሩ አርቲስት ሶርሳለምii ልጅነቱ የተወለደው በሰሜን ሸዋ ሲሆን ተወልዶም ሐረርጌ አካባቢ የተወለደ ያደገ ከዛ ደግሞ ትምህርቱን እንደጨረሰ በተለያዩ ትግል ውስጥ እንደነበረ ነው ታሪኩ የሚናገረው። ከዚህ በኋላ ይሄን ነው የሚናገረው።